jalami dami garani sanori ki yana himu sodate abbaan ki yaman nanjira beetani qotiyoon ki yato kuna jala kastae ori wal nyaate maal ta'e nanjira ani mo miskine ki yansene beetani bakka rakkoon qabu abbaa isinii binna kiyyaa isin bira jira kiyyaan qotadha jedheen kaza akka nama du'eetiin na dhossanii wallahi lazima akka nama du'eetiin na dhossanii haati kiyya bakka oma wanni gootu takka hin jirtu wannuma rabbi irraa dhufte qotiyoon akkas ta'e keetuma naan jedhan rifadhe hawaa meeqatti yaadee yoo xiqqaate barkuma 40 kuma 50 yoo xiqqaate jechuudha wallahi quban qabu bilbili gaafadho kalakkoo ma arkitere la ammoo soonu batin sobinni jette wallahi bilbili gaafadhu mee soba yoo ta'e jechuudha boru qaluuf deeman naan jedhan ar'a fuudhanii geessanii mana nyaataatti irra gurguruuf sanu dhugaa namsee namaatu ni dhabani garuu garaa nama nyaata biitanii waggaa meeqa taa'ee warimaa wallolee na jala akkas ta'e wallahi kanumallee osoo gargaarsa naa guurtani wallahi warii nama akka warii jechuun akka namaatti garaa nama nyaata yaa waan rabbi irraa dhufte homaa gochuu hin danda'ani waalaikum salaam siibituu siibinna maqaa walitti sihaa qabanii lubbuu maashaa Allah congratulations baga gammaddee kooseen jedhuuni ergachuu jira kadiiriin hojjetaman nuna taphachiistanii dhugaa rabbi bakka nama haa buusu garuu garaana nyaate baay'ee garaana nyaate akkam qottu tokko sanuu bara waggaa meeqa taa'ee amma akkas ta'e caccabee sanuu guyyaa keessa wariileen akkuma namaa guyyaa keessa yoo miidhamu baay'ee garaa nama nyaata mee amma bilbilee akkamii qoy bilbilee gaafadhaa yoo qoy na obsa wallaahi amma bilbilee akkam ta'ee amma dhageeffadha wallahi lazim amma dhageeffadha qotiyoo kiyya tokko na jala caccabsee horii na jala nyaate bakka si haa buusu naafi eessaa bakka naa buusa yaa'u kunama bitameetuma bakka bu'a malee bakka wanti bakka bu'uun jiru amma dhageeffadha sanyii dhageeffadha wallahi waan sobe jechuudha Alo. Maali jirtan? Eessa jirta baadiyyaa moo magaalaarra? Baadiyyaa. Maali jirtarree? Akkam ta'e qotiyyoon kiyya sun? Yoom qalachuu edarree? Kuma 20 bicha gammatanii jedhanii? Amma warri ollaa waa walitti guuree kuma 40 naan guutanii ree kuma 20 san warii nagaan deemu warii caccabse jedhanii Mustafarraa kuma 10 fuudhanii abbaan warii naan kafalu. Mustafarraa kuma 10 naan fuudhanii. Haa. Mal, warin kiyami kacabe qotiyo kiyya. Na kafal ya ida kuma nin bai ko kina da bishu ha bishu ya himto wa kana ya sanji. Malif wa waje tarrema. Age fatko, Mustafa le woni erge yorin ku laccu du da dami. Wari yo duda tay hore abban ori san eggatu. Isinillee ammoo sila akka yaada keessanii osoo manatti du'ee barbaaddan
قلتشوف يا ربك برام راسك بده يفكر خيرين لا يجون عارف ولا ما يجون بيد فسني دائمني مال فرتني دائما كاكا فرتني يو جانا ما فني كرتني فوق فسني دائمني وراي وبس ما وردلنو الرانو قودا الاني فون ساعه اللي تونا براود دبد afaachuun ka jedhu amma fakkeenyaaf qotiyyoo sun fakkeenyaaf qotiyyoo sun osoo nagaa qabu horiin biraa nyaatee caccabse horiin biraa nyaatee caccabse fayyuu hin danda'amu qalamuu taate malee jedhanii silaa osoo dhaabbatee fuudhanii gabaa bitanii yoo xiqqaate kuma haga 40 haga 45 numa bita yoo xiqqaate saa walala ايوه بكسن ايغن دقيني ايغ دفني منات قلتن تاته فوني ونمتي سيغي تكالا ماليتا طرا فددا كابا قلت سنيرا ka foni qotiyo gati rakishatti wanu macabe rakisha gurgurame fonas kenna ka gimasha safum beetani sinu orman horitu wa qamasu qabatani rafuratani yewe hadisani wewe kali amma ga qotiyo mamali goga sai sinum betani fanni fadda ka akasin jala wannan jun goga sai sinum betani fanni fadda na da fatti mu kada ni fanni sa hati sa ho botte hati qotiyo ma hati qotiyo le ma rabbi tike da ho to ko galta ndune tijamo inna bada يوم نحن ترى اللي كنا نعمل أجوجرا تجي برب بيجيب يوم أنا أنقلتني قافت وابا وانت كان أنقلتني هاتا وبقى تهافت الليك قلدا هاتا وتهافت الليك قلدا يوكينا كتربان توكو هانمنا كمناماتي دفيغا غافتون غرغرينا ايوا دلوقتي انا تربان توكو هانمنا دفيغا غافتون قلينا لا خانمني وسو أما كنامات تكينو نمور ولا فدوفيتني نكمت إيجا فتشو جرامي نياتا فكبتني وما هم نم نور فقون دفور رجال تجافا
jalqaba qoriyoo godhattee dhufte. Jaalaa yaasitti jinni jaan ka'ina kukunni madhu. Kala sanis qorii godhadhee dhufa inshallah khalas. Bakka akkasitti koottu. Ayyee. Foto haasatti ergu bade. Ergi mee yaa boo'ee bade akkamuma jira yoona ol ka'uu hin danda'u isaa garaa boottanii fi isin boottanii. Naa nyaatu ganama dhufsee argusa kan ilillee mataa dhaabachuu diti. Yoo kuma 35 gurgurameedhaan qotiyyoon. Kuma 35. Kuma 15 sarraa fitte. Eebanni haraama duraan sana qabdu maal taate mi'etti. Warri qalachuu kuma 35 gammatee fi kuma 15 sarraa fidanii gaafadhuu naan jechuu jira. Yaa Rabbi amkeeti yaa Rabbi amkeeti. Nama information naa qabuun jira giiftiitti yaasuma jala jira la. Amma saatii kana hojjumaa soo jira. Maqaa Rabbi kino akkana si malee waa takka tani maa yakkisana olii qabna laafatti. Tana olii baqqabna bakka sanitti numa kijibdaa deema. Waa takka haraama akka galaa aayyaati gabbuu jira kino. Maal godhanii ka hafe haa horu yaani mudatti rabbuma si kenne rabbumatti irraa fudhate rabbi sabrii si haa kennu. Haya. Taawwan amma seeraan lakkaadhu yoo biraa deemuu eegannee goshittuu isaa mormarraa ni kenne horiitti hidhu. Haala kulli aloonni an barbaadu meequmatti akka tilmaama sanii fi namoota bobbooyaniif eenyuuf abbooyeef warra qe'ee keessa. Warra qe'ee keessatti gaafa guga iyyaan gadi bala makaa gadi buusee gaduma iyyee akkuma namaa kanan nama gadi yaase ennuu takka yoo jettu. Boottees. Ayyoon bootteefi. Tajaajila deemsuun hin dubbatin garaanuu bulluqee jaartiin harka. Sumeen on boonne. Saattiin maal taate gadaa'imti qotiyyoo isaa adda wallaamte. Amma qaldiin suuraa kaasii naa ergi. Galgala malee wallaahi seera nama dalagaati. Suuraa kaasii naa ergi kaawwan onlaayiniitti seentu si ergaan. Kaardi erginaa wallaahi kaardi isaa keetti naa erge shamuu si erga fotoo kaaseeti. Habtaamiin hin jira habtaamii tokko ol ergi jedhii. Namni tokko hin boonne jechuu jira nammallee maa kijibda sa'aatiin tan. Mudatti ittiin boona siin jedha mataa uummata ilmaa qotiyyoo maatoo boona. Ayyoo kennan ayyoo malee nam takkan amanuuf tikeetti. Ayyoo kenni hin boonne jechuu jiranii hin boonne. Qotiyyoon irraa du'eef illee akkanatti namnaan jettanii marree nagaan namni nama jajjabeessa. Lola ka engaddaa kam? Lola jaarsateetti fagaaba barsiisan jaarsoo jiballotti. Baay'ee yoo dhabe yoo xiqqaate bar 40,050 dhabe. Ati amma bira geessa. Dubbii mataatti dhayoo kaageetu qalbii keeriitti ani qalbii kana keetti kalla duunetu. Ishi nama gaafii takka boottanii fi hayyitama dhugaa boottan moo boonneef garaa isin nyaata. Boollee fi ammaa ilaalatti yoo atooma keeriitii fi atoonni gootu warra rabbi nama nyaachise malee illee nyaatanii riskii rabbi ka inni si nyaachisetti alhamdulillah yoo jette kaatee jirullee baay'ee majjira kun alaamaa biraati toosii teessamataa miidhaa saloo kee siyaasaatu jennee nu du'anii dabarsine waan qotiyyoo kanarratti qaabiin bu'uursii dabarsu aadaa kan jedhani muru ijaabu ol ka'ee odoo argite rabbuuti argisiisini ol ka'a jedhee ammallee ol ka'a jedhee akkasitti lafa uwwisine horii kan wanjantama nu baaba ol ka'a jedhee ammallee kufa